عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كي كم جرت نجا كيسني فيا كيسني بقى نجا نجرات تاني أمس نجا نجرات دا نجا في رحمن ربك المنك. إدو سنجر تانيتي بقى سنجر تانيتي سن رها جرات إن شاء الله هرأ وان أدا تي كان وان دران دبّت هم بيك نيتشو رواني أندر دبّتشو يدو إساس مويو مدنو كي يرو بيا باوتي يرو jalqaba biyya ba'uuti kan isinitti himuuf ta'u maaliif jennaan yeroo afaan arabiffaa hin beekne sanii isa isinitti himaa akkasumas immoo yeroo tokko tokkos waanuma yaaddoo qofa walitti himuu irra waanuma yaaddoo qofa walii dabarsuu irra yeroo tokko immoo waan xiqqoo nama seeqachiisu waliif himuunis bareedaadha. Dhugaadhaan beekaa yeroo ammaa kun yeroo yaaddooti yeroo Oromoon keessatti zallamamaa jiru. Yeroo Oromoon keessatti zulmiidhaan hidhamaa jiru jechuudha. Rabbiin inshallah waan ta'u nuuf haa fidu waan ta'e nurra haa dabarsu isiniin jedha. Du'aayi jabaadhaa isin jechuu barbaade. Inshallah gara mudannoo kiyyaatti yoo deeme mudannoo tokkoffaa irratti jalqaba yeroon biyyaa ba'u. Akkuma beekamu Suudii dhaqee namni baay'een na beeka jalqaba Suudii dhaqee bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2006 naaf fakkaata. Bara 2006 seensa isaatti immoo akkas naaf fakkaata. Bara 2006 seensa isaatti jechuudha. 2005 xumuree 2006 seensa isaatti jechuudha kan biyya Suudii deeme. Achi erga deeme boodatti biyya Suudii ga'ee namittiin ambira galee haalaan badduudha. Haalaan badduudhaani amalli si baddaadha jechuudha. San booda ijoollee lama qabdi. Ijoollee lamaan saniin anatu qaba xixiqqoodha lamaanuu jechuudha. San booda isii mana barumsaa deemti barsiifti waan ta'eef ani mana taa'aa galgala natti himte galgala maannaan jette ijoolleen hin rafti waan ta'eef ganama kana hin beekaa ijoolleen hin rafti waan ta'eef shinti beetii keessi saramiikiidhaan aynuudha saramiikiidhaan beektanii saramiikii kana ammoo hin dhiqama. Achitti immoo subhanallah waan isinnaan jettu waan jalqaba ta'ee fi waan jalqaba dhaqeef jechuudha. Saramiikii kana saamunaadhaan dhiqinaan jette. Masalaalii gubbaa bahee saamunaadhaan dhiqinaan jette. Hayya jedheeni dhiqee gaafa isiin yeroo sa'aatii 12 ta'ee ni galte. Akka sa'aatii 12 akka biyya kanaatti jechuudha. Akka Suudiitti sa'aatii 12 jechuun sa'aatii zuhuriidha jechuudha. Zuhurii yookaan baatee galtu dhixxee naan jette. Osoo jaallaltee argitu dhixxee na gaafatte dhiqeera jedhee. Yoom dhixxe jennaan bukra kalsalti jedhee. An har'a ganama dhiqisiin jedhee mi bukra maaliif dhiqa jettee natti afaan natti deddeebita naan jettee. Hedduu naan lolte jechuudha. Hedduu naan loltee afaan kiyya wallaaltee amalli ishii bada waan ta'eef. Sanboota sarratanyaa Itoophiyaa takkatu jira mana haadha namichaa jechuudha. Isii waamtee sarratanyaa Itoophiyaa yaani ijoollee silteeti na dhufte maal goote naan jette waan isiin godhe isiin jette maa gochuu diddee naan jette godhee jira jedhee maaliif isiin hin goone jette siin lolti jennaan maal jettee nati naan jette jennaan dhixxee naan jennaan dhiqeeraa jedheen yoom dhixxee naan jennaan bukra jedheen Sanbooda intalli hedduun akka faltee jarrillee isiin leettimte jennaan jarri hedduun akka falman jechuudha. Tokko kana maaliif jennaani wallaalummaa afaanirraa kan ka'e waan ganama dhiqe yookiin immoo subii dhiqe jechuu malee ganaa bor dhiquu edda jedhee itti hime jechuudha. Sanbooda mudannoo kiyya tokko kana lammaffaa immoo mana sanii ba'ee mana sanii eegaa wallollee namitti saniin amalaan wal ta'uu dhabne mana sanii ba'ee mana biraatti galee eega mana biraatti galee immoo manni sun gaariidha jaartii bira dalagaa ture. Sanbooda achi si bira galee eega si bira galee mucayyoon intala isiin ni dhufti nu bira bultii achi hiriyaa kiyya jechuudha. Hiriyaa kiyya mucayyoon waliin taphanna. Sanbooda osuma waliin taphannu umuriin kee meeqaa naan jettee na gaafatte. Umuriin kee meeqa jettee na gaafatte jennaan 70 jedheen. Mucayyoo iyyitee maraatte. Sanbooda maaliif 70 naan jette jennaan 70 jedheen ittuma gogee anillee
saba'in jechuun aadaa torbaatama ani hin beekne 17 waan jechuun jiru natti fakkaate saba'in jedhaan callisee irra deebi'ee jechuudha. Sanbooda haga'an mana sanii deemu ati akka kiyyaan hiriyaadha naan jedhaa turte jechuudha. Ani umurii yeroo san doongoraan itti himadhe. Kana isiniin jedha. Kana malees mudannoon baay'eetu jira. Mudannoo baay'eetu kan nama mudatu jira. Mee isinillee waan isin mudatu koomentii jalannaa barreessaa isiniin jedha. Maaliif jennaan mudannoo baay'eedha subhaanallah waan baay'eetu na mudatee yani wallaala afaan irraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf iyyuu akka itti bohaartan abdii qaba. Akka itti seeqattanis abdii qaba. Nagaan naa tura xiqqoo walumaa seeqachiifne isaanii fi akkasiin jala isiniin jedha. Nagaan naa tura isin jaaladha isin kabaja. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.